Wajamtoota daawwattoota raadiyoo madda nageenyaa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Akkamitti dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo madda nageenyaa nageenyi keenyaa fi akkasuma salaamtaan teenya qilleensa irraan qaxxaamuree bakka isin jirtan maratti isin haa ga'u jecha guyyaa har'aa kana akkuma keessummaa addaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Keessummaan keenya irraa Ustaaz Muhammad Sabaa. Ustaaz Muhammad Sabaa eenyu kan jedhu guyyaa har'aa kana haala yeroo irratti inshallah qabannee isiniif fullaanee jirra gama raadiyoo madda nageenyaatiin. Ustaazi keenya kuni akkuma beekamu kitaaba barreessuu naashidaa baasuudhaan iddoo tokko tokko waa'ee amantii keessatti nama barsiisuu irratti nama hedduu guddaa qabu. Kana waan ta'eef dhimma yeroo kana baatii lama kana keessa sadi baatii lama keessa as bahee haala ho'aadhaan ajandaa guddaa kan ta'e jiru waa'ee kitaaba isaati. Kitaaba isaa suni maal ta'e kan jedhee namni yeroo hedduu gaafachaa ture. Nuhilleen waan warroota biyya keessaa kanaan hedduu wal qunnamuu waan hammaatuuf kanaaf nuhilleen isa barbaannee haala yeroo irratti isiniif finnee dhufne jirra. Ustaaza keenya kana walumaan simannee ustaazi keenya kuni waa'ee kitaaba isaatii kanarratti bal'inaan nuuf ibsuuf deema. Walumaa galatti Ustaaz Muhammad Sabaa eenyu kan jedhullee ni baratanii akkasumatti kitaabi isaa sunillee maali akkamitti kitaabi isaa sun haala amma feesbuukii irraa itti dubbatamu kana akkamitti fashaluu danda'e kan jedhuu fi maal godhamuu qaba kan jedhu irratti bal'inaan haasofnee jirra. Isinilleen haga xumura sagantaa keenyaatiin waliin turaadhaan affeerraa keenyaa isinin jechaati asumaan gara ustaaza keenyaatti isin dabarsa. Aloo salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ustaaz Muhammad Sabaa. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكم أستاذ كيني نجا فيا جباتني وقتني. الحمد لله نجا بركة بس نقوم جتني مني. أيه الحمد لله والله ربي قال إني هاجو وجه جراكي دوغو تي يروك نوفكني تي سكنتا كينيا راديو مدنا كينيا راتينو فرقمو كيتيف هدوسي قالتهم فنا ألفا دبي قالتهم من مكان فتوتا كينيا تيف هدوسي قالتهم فنا سنين جنة. أيه سنلين راديو مدنا كينيا كسمة داركتر راديو مدنا كينيا مويت الله سته ورون agartee koree gordii keessa jirtanis akkasuma hawaasi keenya dhaggeeffattoonni raadiyoo madda nageenyaa biyyaa kana bakka walumaan geenyeen isiniin jedha. Carraa kana naaf kennuu keessaniif hedduun isin galateeffadha. Galatoomaadha. Gaadhattoota biyya keessaattuu haalli isaa mijataa miti saniif hanga ammaatti osoo wal mirkatiin wanni jenne. Ayyee Ustaaz keenya galatoomii Ustaaz Muhammad Sabaa yeroo jalqabaatiif kan raadiyoo madda nageenyaa irratti akkuma ummanni oduma qoosama seehaa jiru naashidaalleen baasee namoonni hedduun akka waan kana ofitti harkifatan gootee jirta. Baay'ee hedduu galatoomii ulfaadhu rakkoon garagaraan akka tibbana harkaa fi qabu agarreeti gama kee kana sitti bilbiluu hedduu yaalii gochaa turre garuu har'a si arganneera alhamdulillah rabbii galanni haa ga'u.
rakkoo kana itti deebina bal'inaallee kan uummata keenyaaf ibsinu goonamman keenyas waan kana hedduu baruu barbaada. Mee Ustaaz Muhammad Sabaa eenyu? Eessatti dhalatanii eessatti barumsa ilmii baratanii akkasumatti immoo barumsa ammayyaa eessa baratan kana waluma qabsiisi dhaggeeffattoota keenyaaf sirriitti ibsi. Muhammad Sabah, Sheikh Said, Siraj, Yusuf, Hassan, Imar, Baru, Tade, Mutulu, Anna, Nole, Abayu, Borana, Oko, Hebana, Nanjani. Ega Institute there Adamatan, Anga Bashat Tamyodi Tihalakani. Oromo Asnida, Gama Oromumma Tini, Akasuma, Taloni Tia, Badia, Dawe, Bakado Dojaramu. Goda yookiin kaffaltii Hindagama. Barnoota gama barnootaatti waggaa dhufnee barnoota amantii akka bajabaatee barattu kan ta'e shaffiyaa. Hindagamaami? Hindagama sirrii dagama. Hindagamaami? Sirrii dagama itti fufi. Akkasitti umriin kiyya waggaa torbaatiin Qur'aana fixee umriin kiyya waggaa torbaatiin Qur'aana fixee itti fufu sirrii ana biratti inni dhaga'ama isin biratti hin dhaga'amu sirrii dhaga'ama itti fufate ayyee umrii kiyya waggaa torbaatiin Qur'aana fixee akkuma isin jedhu kana gaafa umriin kiyya waggaa sagalii safiinaa fi fijaallee fixee hin jira. Jalqaba Sheekh Asraar kan jedhaman kan barna du'an tokko kan waddeeyyitti qaraasisan isaan bira kan hin deemee achi booda guyyaa muraasaaf eegan taa'ee bakka Ejersoo jedhamu daasee Ejersoo jedhamu Sheekh Alii kan jedhaman bira deemee Shujaa Jaafaroo taphaa miti barsiin taphatna Shujaa asisuma بفضلي عمدة شيخ سامبرتين كراي شجاع أخير الركاسة بفضلي في عمدة سامبرتين كراي سامبرا وقال ما نانو سنكن تاي عمرين كيا أوسو نانو وقا كدا فرين بوتني يجود جماعة رواتي جمع منهاج كانجرا مقرأ منهاج يجمع فيه سببا جا نديرتا يو سببا مالي جنة Aadaan nuti keessa turre sun aadaa khuraafummaa aadaa agartee bidama buqeessuudhaati ture sanirraa waan tokko tokko nuuf garaa waan dhufeef gara kamiseetti gadi dhufe jechuudha yeroo gabaabsinu yoo haasofna jenne sa'aatii tokko sanii ol nu fudhachuu danda'a. Ta'u daawaa hawaasa bira sirriitti. Ayyee ammayyaa hoo akkamitti barachuu dandeessan barumsa ammayyaa hoo haaluma sanii wal biratti qabdaniituma baratan moo kunis kabiraati ka ammayyaa kana akkamitti baratan? Barumsa ammayyaa abbaan keenya gar malee cimaa ture hanga kutaa shaniitti tokkoffaan bahaa dhufee barumsa ammayyaadhaa waluma maddii qabeetiin waggaan amma Ejersoo deemisiin jedhu kanaas guyyuma 15 taa'ee fa'aa manatti deebi'ee guyyaa 2-3 immoo barumsa baratee fa'aa achi deebi'aa ture kutaa 4 fa'aa akkasiin godhaa akkuma sanitti tokkoffaan bahaa ture. Haaluma saniin gaasiin gahee barumsa haaluma saniin wajjin oofaa ture. Gaafan achi gadi dhufee kamisee kanas naannoo waggaa lamaa taa'ee muktasaraaf akkana tafsiira qaqqaree gara magaalaa Jimmaatti deeme Sheekh Ismaa'eel Muusaa Hafiif kan jedhaman kan barana eebba kitaaba san irratti dhufanii turan isaan bira kan deeme hadiisa isaan biratti tafsiira dabalate sirriitti qaqqaree Bukaarii isaan biratti carrasee kan jechuudha. Sahih Bukaarii isaan biratti qara'ee achi Sheekh isaan biratti bara ahbaashi dhufu san kompiitaran qabu moobaayilaa qabu harkaan barreessee kitaaba maalummaa Abdallah Al-Hararii fi hordoftoota isaa kan jedhamu bara 2002tti qopheessee jira umriin kiyya waggaa 17 yookiin 18 ta'uu gaafa san kanin kitaaba san qopheesse jechuudha osoo biyyaan bahiniin duratti kitaaba san Sheekh Ismaa'eel hedduu dinqisiifatanii kompiitaratti naqamee barreeffamee CD'dhaan naaf kennamee egaa haala hawaasa wajjinis waliin beeknu biyyaa wajjinis waliin beeknu kitaabinis akkamitti akka maxxanfamu waan hin beekneef CD'n sun osoo mana keenya taa'uudha gaafa naanii waggaa 4 ta'uudii taa'ee dhufu CD'n sun agartee vaayirasii godhatee na eege
kitaabni sun maxxanuu dandeenya. Haa ta'u koompitara gibirinaa wayiitiin barreessee osoo odeeffatamee kitaabni sun ammallee achitti numa argama jedheetiin yaada. Walumaa galatti bara ijoollummaa kiyyaarraa kana keessan darbee jechaadha gabaabumatti. Hayyee galatoomii ustaad waa'ee kitaaba barreessuu bira dhuftee jirtaa. Kitaaba barreessuu san sunillee bada jettee ittiin fufnee ittiin dhiifnee achumaas jettee haalli yeroo si mijjaatte ji'a 10 dura moo ji'a 11 dura waggaa tokko jala naf fakkaate moo waggaa tokko jala kitaaba gargaara barattootaa jedhamullee barreessitee magaalaa Kamisee keessatti ulamaa'oota gurguddoo Oromiyaan yookaan Itoophiyaan yookaan Oromiyaan qabdu walitti qabdee kitaaba eebbistee turaattee kitaabi sun immoo oolee bubbulee yeroo uummanni kun eebbisutti kitaaba san haga tokkolleen keessa beekuun dhabu sirriitti nuu ibsite jedheen abdii qabaa. Kitaabi suni namoota waa'ee uummata sirna nafxanyaatiin leellisan yookaan kan eenyummaan Oromoodha akka biyyattii san keessatti dagaaguun feene yookaan immoo aadaa Amaaraatiin yookaan afaan Amaaraatiin alatti afaan tokko akka dagaaguu hin feene warra godhutu waan san maqaa dargaggoota Kamiseetiin fudhanneeti nutu bitata jedhanii kitaaba san hambisanii ji'a 10 ol of bira kaahanii san booda sitti as darban kajewu dhageenya hordofii hoggaa goonuu mee kitaaba san hoggaa barreessitu gabaabsiitu maaliif kitaaba sanatti barreessuudhaan maatu si kakaasee eegasi immoo kitaaba san eega barreessitee raattee immoo akkamitti eebba san yeroo fiddaan gamsi rakkisee eebba san yeroo yaamtulti rakkoon tirra gahe jira ammoo hoo eega kitaaba san fudhatee hin bitanna jedhanii maqaan dargaggoota uummata sana hoggaa fudhatan san waldaan sun itti amanjira waldaan kitaaba san fudhate jaarramee jira maqaa sitti agarsiisanii yookaan kophaa sitti agarsiisanii moo ol fudhanna jennaanuma jarumatti as rakkabdanii deebtan yoo sitti dhiyeesselee irra deebi'eensi gaafadha yoo nuuf ibsimee kana bal'inaan keessa gadi bu'in. Tokkoffaa kitaaba sana akkam barreessu kan na gargaaree maqaa nama khairii dalagee namni yoomuu wanuma kaasaa imaaman ture magaalaa Riyaad magaalaa Nabuwaa jedhamutti masjida Zaafir Shahraanii jedhamutti imaaman ture yeroo imaamummaa kiyyaa san keessatti biyya Saudi Arabiyaa keessatti jechuudha yeroo san keessatti nama shintibeetii illee naaf tuutu minaamin nama godhu nama biraa naa qaxaranii kitaaba kana dandeettii yeroo argan akkam barreessu hadiisan araboonni jechuudha ati kitaaba kee barreessi imaamummaa kee malee waan qulqulleessuu fi minaamin nama biraadhaa goonaa ijaanii nama biraadhaa naaf godhanii akkasittiin gattaa'ee barreessaa ture. Isaanii wajjin illee deemeetiin barnoota diinii barachaa ture jecha yuunivarsiitii yookiin jaamiyaa imaam kan jedhamu ta'e deemee isaanii wajjin barachaa ture. Haaluma iqaamaa hin qabnetti dandeettii ani qabu dinqisiifachuudhaan araboonni kiyya sun jechuudha na qabanii deemanii yuunivarsiitii isaaniitti barachaa ture. Egaa waan iqaamaa hin qabneef waraqaa ragaa naa kennuu hin danda'anii haa ta'u akka tokko achitti tafsiira fa'aa qaqqaraanee waan adda addaa kitaabolee aqidaa kanneen akka immoo buluughal maraam sanadaan imaam sanada jechuun abaluu irraa odeessee kan jedhamu imaamu ibnu hajaritti gashanii sanada fudhadheen jirra jechuudha. Achumatti baradheeti akkasuma Muntaqaa bin Jaaruut kan jedhamu Saudi Arabiyaattiin qara'ee Muwaxxaa ibnu Maalik kan jedhamu Abdulaziz At-Tariif irraan sanada darbuu fi akkasuma Abdurrahmaan As-Sa'ad Sheekha jedhamu irraan kan darbu isaan achitti qara'een jira kutuboota Sheekh Muhammad ibn Abdul Wahhab akka waliigalaatti kitaaba tawhiid dabalatee sanadaan achitti kanneen qara'ee gaafa san wanti ani yaade hawaasi keenya baay'inaan yeroo ammaa kana keessatti dargaggoon kan jiraatu biyya alaati. Sheekharraa qara'uuf isa rakkisaa akkasuma ammaas namni barattoonni biyya keenyaadha digiriin eebbifamuuf yookiin yuunivarsiitiin eebbifamuuf waggaa 14 ol jireenya addunyaa kanaaf ta'aba. Haa ta'u ilmii barachuun immoo jabaa itti fakkaatee osoo diinii hin baratin taa'aa jira waan ta'eef kitaabolee kana haala gabaabaan yoon afaan Oromootti hiikee barattoota kana fayyaduu danda'a akkasuma hawaasa keenya biyya alaa jiraatu fayyaduu danda'a kan jedhu tilmaamuudhaan barreessuu jalqabee gaafa duraan Nawaaqitul Islaam kitaaba jedhamtu xiqqoo takkaan barreessee itti aansee al-Arba'uun an-Nawawiyyaan qopheessee itti aansee akkasuma Qawaa'idul Arbaa' Usuulut Talaataa Kashfa Shubahaat kitaaba tawhiid jedhee kitaabota jaha bakka tokkotti barreessee xumuree kitaaba san maxxansuudhaaf
gama maktaba da'awaatiin bilisaan siif maxxananaan jennaan Abu Abdurrahman Oromoo jaanini ammallee Facebook irratti arguun ooltu dhimma kana innillee Facebookin posti godhee ture isaa wajjin wal mari'annee kitaaba kana qulqulleessina jedhee mana saadhaa akkan dhaqetti sababa kitaaba kanaatiin egaa Itoophiyaa Saudii rahmatan qabdu seenaa kana kitaaba irratti illee barreessee jira achirraa harka na qabanii gara biyyaatti na gashanii kitaaba san filaashiin hin qabatte kitaaba san illee dagadhee deemuufin ture ani achi koompitara sheekaa keessatti sheekan na yaadachiise waggaa mootummaan harka na qabdee na oofte filaashii kan kee qabadhu kitaabni kan kee as kee jira naan jedhee akka sanii kitaaba san asii fidee dhufee eegan asii fidee dhufee ulamaa'ii walloodha yookiin immoo ulamaa'ii kamisee lajnaan ijaaramee isaan irratti dubbistee xumuruu qabdaanaan jedhan kitaaba kana tolee jedheetiin kitaaba san laali ulamaa'ii kamisee kanneen akka jabdalatu fa'aa irratti dubbisee xumuree alhamdulillahi rabbil alamin eega saniin booda kitaabni kun dhaqee ollatti kennime Jaafar mucaana kenne amma akka sanitti kitaaba san mana maxxansaa Najjaashii qabee deemee yoo xiqqaate 145 yeroo lamaan maxxansee itti fixee kitaaba san maxxansee hawaasa dhaqqabsiisuu danda'ee olnatti kenne. Hayyee hin dhaga'ama jedhee yaada. Kitaabuma kana gaa kan amma eebbisuuf deemtu gaa. Amma kana eebbisuu deemu kana maallaqa namumarraa akkana fuudhees maallaqa namaatiin maxxansee maaliif jennaan gaafa kitaabitti maxxaneen deebi'ee akka jedhutti faa yaadeetiin akkasiin maxxanse kitaaba sanii haa ta'u ijoollee muraasni kan itti dabalanni jiru waan namarraa fuudhe san irratti akkasanitti maxxansee kitaaba sana nusxaa 1500 maxxansee fidee dhufee khamisee gaafa fidee dhufuu Abdurrahman Hussein faa Raayyaa faa Ustaaz Sufiyaan kampeejiin isaa Kushland Sufiyaan jedhu san faa Jamaal Aliyyii faa agarsiisee kitaaba sanii kitaabni kun haalaan gaariidha jedhanii akkasumatti ijoollee mucaa Raayyaatiif illee nan kenne nama biraatiif illee nan kenne kitaaba sanii Ustaaz Sufiyaan kitaabi dinqisiifachuurraa akka fudhattetti haadha manaa Adaatiif kenne kitaabni kun ishee fayyada jedheeti Abdurrahman Hussein kitaaba san gaafa argu kitaaba argaan oolaa kitaabooti afaan Oromootti hiikamanii jumlaatti hiikaman malee barataa gargaaruu hin danda'anii hiikaa guutuu dhuguma kennuu ni danda'u garuu kanatu kana jechuudha jedhanii kophaatti akka dikshinaariitti waan hin qophaa'iniif kitaaba kana caalaa kitaabni barattoota gargaaru jiru jechuudhaan injiinar Abdurrahman Hussein sifateetti akkasanii Hussein kitaabni kun kitaaba dhuguma barattoota fayyaduudha kitaabolee afaan Oromootiin barreeffaman hedduu argullee kitaaba akka kanaa takkaan agarree kitaabni kun kitaaba agartee bifa gabaabaan akka dikshinaariitti qopheeffamedha kitaaba kana caalaa keessaa'u peejii isaa irratti gadhiisee jira sheentanii ilaaluu dandeessu waggaa 11 dura barattoota yuunivarsiitii keessaa'u kitaaba kana caalaa kitaabi deeggaru hin jiru fakkeenyaaf kitaabolee riyaadu isaanii guluuba dura karaaman hunda kan of keessatti hammatee fi jecha gaggabaabaadhaan kan hiikame waan ta'eef haalaan barattoota deeggara kan jedhu itti amanee niin dhufanaan jedhee ustaaz dhufee jira alhamdulillah haqalatoomuu jiraani egaa akkasanitti ustaaz Raayyaa dabalatee ustaaz Kamar Hussein dabalatee Dr. Jiilaan dabalatee Profeesar Adam Kaamil dabalatee namootiin gurguddaan sagantaa kanarratti obboleessa keenya Muhammad Jamaal yookiin muslimuuna dabalatee sagantaa kanarratti argamanii ho'isanii haala gaariin kitaabni kun kitaaba hawaasa Itoophiyaadhaa dinqisiise tahee alhamdulillah akka hawaasa dhaqqabu taasifamee akkuma beektan kitaabni tokko yeroo eebbisiifamee jedhu hawaasa dhaqqabuudhaaf bajata yookiin mallaqa isa barbaachisa maaliif jennaan kitaabni sun maxxanee hawaasa dhaqqabu mana kitaabaadhaan hin gaafadhe ani mana deengaddume jechuun mana kitaabaa Najjaashi kitaaba kana irrumaa illee fudhattanii rakkoo hin qabuuti osoo maallaqni isiniin kaffalanii yoo maxxansitan maal ta'a jennaan osoo maallaqni nu harkaan ga'een maxxansuun seera keenya keessa hin jiru jedhaniiti natti tanii. Hayyee isa sanitti deebinaa ustaata keenya isa sanitti deebinaa mee tole kitaabnichi haala kanaan itti deemamee eebbisiifame ustaat Raayyaa fa'aa wajjin hoggaa eebbisiifame sanoo akkamitti harka uummata kanaa sheenuu danda'e kitaabi kan kee maqaa dargaggoota kamisee warri jedhee fudhatu kun
osoo beekamtiin arganne yookaan waldaan isaanii tokko osoo beekamtiin arganne yookaan ijaaramuun isaanii tokko osoo nama biratti beekamtiin arganne osoo namni hin beekne akkamitti dhufanii kitaaba kana maqaa dargaggoota kamiseetiin qaban jedhanii akkamitti waan san amantanii kitaaba itti asarakkabuu danda'an mee kanarraa ibsi. Niin gabaabsaa mee akkamitti kitaabni suni eebba isaa sana irratti nama hedduutu shira adda addaa xaxaa ture dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Tokkoffaa gaafa eebba san ani bultii 21 moo akkasitti qabadhee galu namoonni wahiidhaa kan wal ijaaran dhufanii nama sayyoon arginan beeka maqaa isaan beeku. Guyyaa san nutis galii masjida ijaaruudhaa sabastabnaa ati silaa kaayyoon kee kitaaba eebbisuudha waan ta'eef kitaaba keessii gurgurreeti. Achirratti sagantaa lama goonee galii masjidaa goonaanaan jedhanii jennaan eebboo ani guyyaa 20 ol Finfinnee taa'ee ustaazota wajjin wal qunnamee taa'ee kaniin dhufe kitaaba kana eebbisee hawaasa dhaqqabsiisuudha. Hawaasa baadiyyaadhaatiinis kitaaba eebbifama jenneeti waamne. Hawaasa feesbuukaas akkasitti itti himne raadiyoon TV'n Nuural Hudaadhaa beeksisa haa galatoomanii beeksisa naaf godhanii ture. Beeksisa kan godhaa jiru maqaa kitaabaatiin akkamitti immoo maqaa masjidii hoosa jechuu osoo hin taane waan masjidaatiif waa'ee eebba kitaaba kanaa maaltu walitti fide jedheeni dhugaa keetti jedhee namni sun irraa deeme tokko asirratti shirri jalqabe jechuudha. Shira lammaffaadhaa galii argamuun mucaan kun kitaabola amma booda barreessuufis galii ittiin qopheessu tahaafii fi kaardiin qophaa'ee namni tokko birrii 30 50 dhibbaanis hamma danda'e naa bitatu hawaasi dhufe kuni akkanaan dhufeen galini birrii 30 fi birrii 50 hawaasa nama tokkotti xiqqaadhaa gaafa walitti qabamuu mucaan kun kitaaba kana akka itti maxxansuu danda'uu fi amma booda akka inni hin cinqabne garuu danda'a jennaan nuti hawaasa keenya fuulduratti itti haajofna jaanii walgahii keessatti kanan goonu jaaniitti hawaasa cufanii galii kitaaba kanarraa argamu waan biraarra oolchina jedhaan kan jedhu oduun nu gaheetti walgahii teenyee jechuudha. Masjidarra oolchina jedhaan kan jedhu. Gaafa san walgahii gaafa teenye ulamaa'iin gattaa'eetti murtoo itti kenne maqaa eebba kitaaba kanaatiin maallaqni argamu takkaa gara biraa deemuu hin qabu. Kitaabni kun maxxanuuf galii guddaa barbaada. Kitaabonni eeggatanii dhufan hundi maxxanuuf galii barbaadan waan ta'eef diraamaan dalaginaa jedhamaniini akka sanitti dhaabbatanii gaafa asirraa kanarraa dhaabbatamu shira kana saddanirraa gaafa dabarru amma guyyaan sagantaa yookiin guyyaan eebbaa dhihaatee gaafa guyyaan eebbaa dhihaatu gaa ulamaa'iin akka sanitti dhufee isaanis haa galatoomanii dargaggoon kamiseedhaa hamma tokko tattaafatanii akka wanni sun miidhagu godhanii hawaasinillee masjida irratti wal waamee daasiin ijaarame daasiin qofaan gara 49,500 kan inni fixe waraqaan isaa sharaan jechuudha. Sun hundi galii argamerraa kan inni fudhame malee wanni miti waan biraarraa miti. Anarraa kutame gabaabaatti. Akka sanitti sharaan sun hojjetamee ulamaa'in sun dhufee dhihaatee gaafa dhuhaatu wal mormii yookiin immoo caalbaasiidhaan kitaabni kun haa fudhatamu caalbaasiin kun mucaa kanaaf galii tahee galiin kun immoo kitaaba kanallee akkasuma maxxanuu akkasuma kitaabolee biraallee akkasuma maxxanuu ta'a jedhu yaadanii ulamaa'in caalbaasii jalqabamee 40,000 60,000 80,000 osoo jedhamu 120 gahee osoo kanarratti Hawa mali asala. Me Jafar okatu. Akawa jira mutaka. Sidime. Amma akasanitti mutatu na jeeketi. Guyyaan sun gahee gaafa guyyaan sun gahu sadarkaa kanarra geenye gaafa sadarkaa kanarra geenyu osoo akkanatti wal mormaa jiramu namni walitti hususanii jechuudha. Walitti hususanii kitaaba kana kamiseedhaa bahuun qabu magaalaan biraa fudhachuun hin qabu kan jedhan. 120 moo 200 sirriitti yaadatu magaalaan cirratti kanarra gahee ture jechuudha. Kamiseen fudhachuu qaba jedhanii dafanii 150 baasanii 150 maqaa waxaatii kamiseetiin jedhan. Maqaa muslim kamisee waxaat muslim maabar moo maal jedhu. Wanni kun hin jaarramne immoo waan hin jirre jechuudha. Abjuu beekta manaam. Musliimoota kamiseedhaa wanni jedhu waxaatii kamiseedhaa wanni jedhu wanni jaarrame hin jiru. Akka waan jaarramee jiruutti fakkeessanii maqaa saniitiin jaanii dura bu'aa naa fuudhaa naan jaan jee abaluun naan jee Ustaaz Jamaal Hasan gadi ba'ee kitaaba san fuudhee dhibbatti illee badii san Jamaal irratti murteessuudhaaf na dhibbe namoota isa duuba jiru isa ammaran san
natti fakkaate kan waan kana akka inni fashalaa'u taasise maali jennaan Jamaal akkanaan jedhutti ani osoo maqaa kiyyaanin waan kana gadi bahee dubbadha tahee maqaa Jamaal saniin jedha na erganii abalu faan na ergee kinoo abalu jedhee dubbate abbaa isaan ergisanii isaan ergisuun immoo chillaabaay ta'anii walgahii yoo xiqqaate 12 ol seenyee walgahii akhiraa irratti namni tokko dhufuu dide jechuudha. Maallaqni kun akkam godhamu ji'a 11f taabii ji'a 11 godhamee maallaqni kun akkamitti mucaan kun hafa kitaabni kun eebbifamee hawaasa dhaqabuuf maallaqa fedha ulamaayitu kitaabni kun faayidaa qabaachuu isaadha amanee dhufee eebbise akkamitti caal jennee dhiifna akkamitti maqama kamisheellee zimgoona kan jedhu walgahii yeroo 12 ta'ame yeroo 12ffaa irratti namni sabisaa amaara ta'e namni tokko hin dhufne jechuudha. Hayyee waan yaaddu keessaa walgahii eebbakan kuni gosatti maaramoo bobbaamoo Oromoodha isaanii namoonni waan kana dalagamee hedduumaanis si gaafadha namoota kana. Waan yaadadhu keessaa walgahii taa'ame irratti jechuudha walgahii eebba kitaaba kanaa wal mari'achuu taa'ame irratti maaliif afaan Oromootiin hin taane kan jedhu gaafiin ka'ee ture. Ani kan hin danda'u afaan Amaaraa afaan Oromootti afaan Amaaraa hin danda'u. Tole. Kitaabni kun maaliif afaan Amaaraatti hin taane gaafiin jedhu ka'ee jennaan ani kan hin danda'u afaan Oromooti afaan Amaaraatti namni danda'u yoo jiraate immoo akka afaan Amaaraatti hiikuu ayyameefiin jira jedhee itti dubbadheen ture. Sanuma sana faarraa tilmaamuudhaan rakkinni kun kitaabni kun waan afaan Oromoo ta'ee fi sadarkaa fashaalsiisuu yookiin immoo dhimma qabaachuu dantaa dhabaachuu kanarraan gahan kan jedhutti namoonni itti gaafatamummaa fudhatan wal shofan suni akka sabaatti yoo laallee warra saba Amaaraati jechuudha. Akka sabaatti yoo laalle isaan saba Amaaraati jechuudha. Islaamoo namni waan amantii keessatti sabaa wal qooduun sirriidha jedhee hin amanu gochi isaanii sirriidha jedhee hin amanu yookiin immoo kitaabni kun yookaan namni tokko gaawaa balleesse ilma abaluuti waliin jechuun kun wama jiru kun waan dodoksaa qabu miti yoo mucaan tokko waa balleesse ilma abaluu waan kana balleesse jechuun barbaachisaadha. Hayyee ustaaza keenya haala kanaan fashaleessanii yeroo ammaa kana tibbana kana immoo kitaaba kana si harka deebisanii manguddoo kennanii deebisanii inni hin fedhu mallaquma isaanii hin fedhu abadan kitaabuma kiyya naa haa deebisanii akka waan jedhanii olola garaagaraa tumatanii lafa kaa'atanii waan akkanaa tokkotu deemaa jira kunoo hagam dhugaadha. Mee maal jechuun jettan tibba kana yeroo dhageenyutti kitaaba kana inni hin fedhu jedhee ani mallaqa kitaaba kana naa kennitan hin barbaadu ani mallaqa keessanii kitaabuma kiyya naa deebisaa inni hin fedhu jedhee jira kitaabuma isaa itti deebisaa waan jedhan tokkotu deemaa jira wanni kun hagam dhugaadha. Sanimmaa diraamaa dalagame keessaa tokko ይሄን ገንዘብ አልፈልግም ብለዋል። የመጽሐፉን ገንዘብ እኔ የምፈልገው መጽሐፉ መመረቅ ብቻ እንጂ ገንዘቡን አይደለም ብለዋል። ዋን ተቆ አካ ረጋላ ሲቀበተኒ ደመኒ አካካ ከነባ ይብላን ጀነ ሰበብ ማለቃ ከእንጂ ደንገተኒ ተንከነጀራኒ akkasuma kitaaba Ustaz Jamaaltu itti kenne maanguddootatti waggaa 11 ta'anii walgahii ji'a kana keessa qofaa ji'a darbe kana keessa walgahii 40 walgahii 40 kana keessatti hayyanu qataran hafuun isaanii kan nu gaddisiisuu irraa kan ka'e maallaqicha ji'a 11 kaffaluun inni jiran amma booda kan kaffalan hin taane waan ta'eef kitaabni kun kitaaba hayyoon irratti mallatteessanii dhabuu hin qabu maallaqa dhabee kitaabicha dhabuu hin qabu kan anis maanguddootaan maal wayyaa kitaabni kun dhabuu wayyaa kan jedhu dheessaa isaan kaffalaan jiranii mallattoon ulamaa'idhaa kun eebbisni mallattoon ulamaa'idhaa kun zim jedhee akkanumatti diidatti taa'uu hin qabu yookiin yoo xiqqaate saatana kiyya keessatti deebi'ee taa'uu qaba kan jedhu itti himee isaanis gaafatanii kitaabicha birrii tokko malee jarri kitaabicha deebisanii jiran 150 fudhatanii birrii 5 malee kun immoo kan barbaadame kitaabichi fashalaa'uudha ana amma booda akkan hojii kiyyatti fuufne godhuudha haa ta'u alhamdulillahi rabbil alamin hanga ammaatti an kitaabolee 12 barreesseen jira kitaabolee 12 kana gara fuulduraatti maxxansee hawaasa dhaqqabsiisuu asii qabaa kitaaboonni maxxananii hawaasa dhaqqaban qofaan kitaaba 3 jechuudha formaata kan jedhu qubee afaan arabaa kan nama barsiisu akkasuma waa'ee laguu dubartoota gaaffii 60 deebii 60 kan jedhu kan Ibn Usaymin afaan oromootti hiikee hawaasa dhaqqabsiiseen jira bilisaanis raabseen jira
kanatti dalagamee kitaaba ani qopheesse kitaabni guddaan isuma kanatti kitaaba jaha of keessaa qaba waan ta'eef inni kun akka maxxanee hawaasa hin dhaqqabnee fi akka kitaabni kun kitaabni afaan Oromoodhaa ol hin jenne akkasuma akka ani mataan kiyya ol hin jenne akka hin mul'anne natti fakkaata kaayyoon kun kan karoorsamee godhame kana malee waan biraa waan itti shakku hin qabu jechuudha. Ayyee galatoomi ustaata keenya egaa shira diinaa haga tokko haga nu ibsitee galatoomii yeroo kitaabni kan kee kun akkana ta'u ummanni keenya yeroo akkanatti amantii fakkeeffatanii gosatti hirkatanii simiidhaan kana ummanni keenya ummanni Oromoo tahee akkasumatti ummanni muslimaa namoonni sitti dhihaatanis ta'ee gaay wanni kun oggaa akkanatti ilaallu shira kana keessa fageessinee oggaa ilaallu wanni kun akka sabaatti maaliif afaan Oromootiin barreessaa ka jedhantu deemaa jira kanaafuu ummanni keenya hoo maal siin jechaa jira waan kana ummanni keenya gar fuula duraatiif wanni kun akka hin kufne badee akka hin banne si gargaaruufis tahee kitaabni kun akka biyya kee wanni kun sirratti facaleessamuu si mataa keetii miti kitaaba tokko warra walloo keessatti barreessuudhaaf marraa lammaffaa natti fakkaate ammaan duratti gama jiillee kana ammee xayyaar kan jedhamulleen akkanuma barreesse kitaaba waa'ee seenaa Oromoo irratti amaarri akkasumas uummanni amaaraa kun dachi rukutanii maraatanii akka uummatti kitaabni kun kijjiba soba jedhanii balaa hedduu buusaa jiranii gama kanaan immoo marsaa gara lammaffaati immoo kun waati sama barreesseeta wanni kun marraa deemaa jira yeroo lammaffaatiif jechuudha akka lammaffaatti yoo jenne hin danda'ama kanaaf yeroo ammaa kana shira hedduu xaxamee turaate ammaan durasi yeroo ammaa kana atimee uummanni keenya maal siin jechaa jira shira kana caluma jees ilaalaa jira moo maatatti dha'uudhaaf tattaaffii godhaa jiramme akka hubattutti. Yaa boo wanni kun hawaasa Oromoodhaa nam tokko namni galeefis numa jira haa galatoomanii laakiin hawaasni Oromoodhaa hedduu wal quba hin qabu jechuun ni danda'ama. Gochi amma akka sabaatti nurratti dalagamee afaan kun fudhatinii jechuudha malee akka amantii tokko qabna jara kanaani. Diraamaan kun osoo kan dalagame biyyoota biraa keessatti ta'ee osoo biyya akka Jimmaa, biyya akka Harar, biyya akka Haramaayaa manaamin osoo ta'ee daran harka bahanii agarsiisan malee harka kennanii hin hafanii keenya garuu kitaabni kun natti deebi'ee jira jedhee itti himee hagas maraa miti eega isaan akkana godhanii nuti immoo akkas goona namni jechaa jiru hin jiru dhugaa dubbachuudhaaf wanti gartee dhugaa dhoksan hin jiru baay'ee eega uummanni kun akkana dalagee nuti immoo akkana goonaa yookiin irra deebinee nam tokko dhuunfaadhaan kitaabuma kanaa kitaaba biraa miti irra deebinee eebbisiifnee hangee isaan nu fayyadan sanii ol akka kitaabni kun maxxanuufis kitaabni saniin booda maxxanuufis ta'ee galii sii godhuu dandeenya warri naan jedhan jiru akka dhuunfaatti jechuudha garuu nama dhuunfaadha nama lama sadiin caalanii waan kana godhanii hin jiru keenyas gaafa isaan dhufanii bakka amma booda dhimma kitaaba kanaa keessaa bahee kan jedhu malee dhimma kitaaba kanaadhaa eega isaan didanii kan jedhu hin jiru eega isaan didanii nuti akkana goonaa 20-30-40 illee finneeti jaree akka kitaabni kun lafatti nafne goona warri jedhe hin jiru dhugaa dubbachuudhaaf hanga ammaatti finfinnee waggaa tokko ga'uu fi amma booda garuu waan karoortanii godhan Allahu a'lam. Hayyee ustaata keenya wanni kun hedduu nama aarsaa sirratti hin dalagamne wanni kun uummata keenya hedduu irratti dalagame waan jaarraa 400 oliitu deemaa turetu har'amaa biqiltuun isaanii ka'ee damee baasa waan jedha fakkaata dubbiin kun yoo ilaalle gadi fageessineeti nama adilii qabu nama dubbiin galteef biratti yoo ilaallamee haala sanitti ilaalamaa kitaaba atilleen itti fufi inshaallahi garaa murachuu hin qabdu. Ummanni keenyallee waan kana gadi fageessee hubachuu qabaa mee ummanni keenya biyya takka keessatti namni tokko yoo kitaabas barreesses tahee munaashidaas tahee waan fedhayyuu haa ta'u biyya takka keessatti namni tokko kabaja qabaa kanaafuu ummanni keenya mee waan kana akkamitti hubatuu qaba sirratti akka hin dalagamne wanni kun akka biyyattii san keessatti biyya sana hundarratti dalagame akkamitti hubatuu qaba mee akkamitti hubachiifta ummata keenya. Wallahi akka munashidaatti tahee akka nama kitaaba barreesse yookiin rakkoon nuyi bira jiru maali nama nuyi keessaa duratti deemee yookiin immoo hawaasa maqaa waamsisa jedhamu tokkoon akka dhuunfaatti osoo hin taane
ana boodas namni kitaaba qopheessu jiraachuu danda'a. Kitaaba qopheessuun tokkoffaa waa guddaadha. Waa guddaa jechuun ta'abii guddaadha. Amma waggaa tokkotti kitaaba san kan inni xumure. Amma immoo Buluughal Maraam afaan Oromootti hiikeen jira wallahi billahi. Garuu waan ajaa'ibu keessaa Buluughal Maraam jechuun kitaaba xiqqoo miti. Kitaaba barataan barnoota elementarii faa barnoota immoo gartee yuunivarsiitii adda addaa baratan sheekha malee ta'anii Buluughal Maraam ittiin baruu danda'an ittiin of gargaarsifachuu danda'an jechuudha. Kitaabni kun akka sila hanga ammaatti namni yeroo jalqabaatti afaan Oromootti hiike walloo keessaa jechuun ni danda'ama ture osoo maxxane. Garuu anamma akkanumatti argaan jira ganaa namni biraadhaa jechuudha. Namni hawaasaa wajjin wal quba qabu kan hawaasii kan biyya Oromiyaa keessa ta'e ta'uu danda'a. Kitaaba kana eeganumaa barreessee odooma inni kiyya kun taa'u ganaa maxxansee hawaasa dhaqqabsiisa. Kana jechuun hin dhaqqabsiisin jechuu osoo hin taane walquba qabaachuun jara kaaniitii fi keenya walquba dhabaachuun isaadha hangam akkamii fidaa jiru nu keessaa akka namni tokko waan tokko hawaasa Itoophiyaatiin gahuu hin dandeenye irratti akka inni gufuu ta'utti jiru akka sirriitti hubatamuuf jechuudha. Naam sirriidha. Kuni dheengadda gaafan gaafatuun 160 gaafata amma Buluughal Maraamiin jechuudha fakkeenyaaf naannoo 160 barreesseen jira Facebook irratti riikoordiillee jara godheen jira warra maktabaan ajaa'iban dhuguma kana gaafachuun isaanii haa hubatamu jedhee riikoordii godheen jira isin arguu danda'a yeroon gaaffii godhu keessatti kitaaba akkanaatiin qabaa kan akkanaadha meeqaan naa maxxansama jedhee yeroon gaafadhu keessatti riikoordii godheen jira jechuudha. Sani osoo hayya abshir kan waliin jedhamu ta'ee fuulduratti namni tarkaanfachuu danda'a. Oromoo walloo keessaa gad jechuudha maqaa isheetti ol kaasuu ni dandeenya ture akka munashidaatti kan amma naannoo waggaa 4 durarraa jalqabee nashidaa adda addaati kan hin baase ahlayyaa ramadaan kan jedhu faa ana kan baase Allahu rabbi mootii alamaa rahmatahu caalaa ilmoo namaatti sayyidul khalqi asrafal quramaa nutti jaalannatti yaalummaa kan jedhu anatu baase Allahu rabbi anta rahiimi nuufii sidirii nuuf araarame kan jedhu anatu baase yoo xiqqaate nashidaa 11 sanii wal baasee jira kan inni raadiyooliidhaaf baaseen alatti jechuudha. Ta'uu hawaasni keenya nama gara bilaa leellisuu yoo fagoodha ta'e malee kan isaa kun waan dhugaatti hin fakkaatu. Kitaabuma kana amma barreessuun gama biraatti kitaaba jaha bakka tokkotti barreessanii maxxansiisuu jechuun waan guddaadha. Akkasuma Buluughal Maraam afaan Oromootti hiikuu jechuun waan guddaadha. Laafin hawaasa keenya guddaatti ilaalee akkamiin kunuunsinee waan kana galmaan geenya jechuun akka faayidaa dhuunfaatti fudhatan natti fakkaata. Calma jedhaniiti kan isaan laalan jiru. Ustaaz Muhammad Saba galatoomii namni tokko biyya takka keessatti kitaaba barreessuus ta'ee naashidaas ta'ee biyya takka keessa naashidaan munaashidama baasaa namni barreessan kitaabaa tokko immoo asirra yoo kitaaba barreesse dhaloota si boodaan dhufu warra kitaaba kana barreessuu danda'uleen ogummaa adda addaa kennuufi dandeessaa kitaaba waa'ee amantii qofaami waa'ee biyya keenya sheekoolee biyya keenya gola keessatti seenaan isaa dhokatee jiru dawween ibsaa biyya Itoophiyaa ilmi islaamaatiin ibsaa biyya Itoophiyaa jechuu dandeenya. Fakkeenyaaf Itoophiyaan yeroo namni dawwee dhaqee hin baratin hin jiru namni dawwee hin beekne hin jiru biyya keenya walloodha raayyaa fi walloo keessatti namni hedduun baratee jira. Seenaa sanillee gar fuula duraatiif baasuudhaaf gurmaa'ullee nama barbaachisaa biyya kitaaba kana yeroo barreessan gurmaa'uun illee namoota kitaaba barreessuu fedhii qabanillee walitti gurmaa'uun nama barbaachisaa garuu hawaasni keenya kana biyya kee rakkina kana furatuu qabaa dhiibbaa gamaa gamana irra deemu harka wal qabateelleen akka diduu qabu eeganaa inshaallah ni gorsina hamma dandeenyalleen itti mee carraa kana yaadni dhumarratti hin kaasin tokko yaadni hin kaasin tokko kaaseetiin gara kanatti darbaa yaadni ani kana duran kaasine كما عشرت نما على لبونجو نما قافتمو دندورا إلو أبا بورا كتابة كنا نقولتي بسيسي حواسك تنكون أحباب تتاتي هذا كتاب يكون قلما قوسي في برو نمني في جوفيا ماس نما تفتانا أنجري هيا أبا جنان يا شيخ إيسا مقا كمشي تنان والقاسا كمشي تني ديني دام بيك كم تكا توفيا في مكة توفيا دا ورجلون تجرا مقا كمشي تنان والقاسا gama kaaniin amantii hawaasaan guutuu ta'uu maqaa Oromoo wallootana ol kaasuu qaba waan ta'eef asitti eebbisiisuu wayyuu jedheeniitiin bidee as dhufe jedhu
osoo har'a Oromiyaatti leellisiisee dhatee dhugaa dubbachuu irra deebi'ee waan kana waatu waggaa tokkoofis galiin kitaaba kanaa osoo na bira hin ga'in akkasuma na rakkisee kitaabni kun osoo hawaasa hin ga'in na fuudhe kitaabni kun osoo akkamitti hawaasa tajaajiluu danda'u wallahi maktabaan Najjaashii wa Rabbal Kaabaa rabbii kiyyaan na argaa na gaafachaa jiran kitaabni kun barbaadamaa jiraatii maxxansiisuun barbaaddu kan jedhan jedhu. Niin barbaada garuu akkamitti maxxansine jechuudha. Diraamaan irra dalagame kana isaan quban qaba. Diraamaan irra dalagame kana isaan qofaa miti hawaasi keenyas quban qabu hawaasi guddeessu. Maallaqni nuti namni ammaa jedha akka haarawaatti jechuudha yeroo ittiin. Wanni ulamaa'inis wal mari'atee akkas wayya jedhe ulamaa'iin keenya immoo barsiisuu malee waan akkasaa kanarraa dubartii jechuudha. Ogeessanii kanaaf rakkoo akkanaa sun irratti ga'ee jira. Kitaabni kun dogongora qaba osoo hin taane afaan Oromoo ta'e. Dogongora saadhaatii fi dhiifamee akka hawaasan keenya godhame ta'a osoo hin taane waan afaan Oromoo ta'eef hawaasa keenya kana fahamee kitaaba kana galmaan gahuudhaaf wanti inni karoorfatee hin jiru yookiin immoo akkana goona waliin jedhee hin jiru sin jedhaa yeessala kan mareegaa waan kana jechaadha wanni jiru amma booda akkam ta'uu qaba hawaasni keenya. Dhumamee dhaamsa dhumaa dabarfadhuuti akkasumatti dhaamsa maal qabdaa uummata keenya waliigalaatii fi haala biyya keessa jiru kanaa fi haala biyya alaa kana wal bira qabdee akkasumatti dhukkuba koronaa amma deemaa jiru kanallee du'aa'ii nuuf godhi nu eebbisiiti carraa kana fayyadamiiti inshallah nagaa walitti dhaammannu dhumarratti. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhaamsina ni qabu tokkoffaa hawaasni walmadhaa kun jechuudha keessaa dubbattoonni afaan Oromoodhaa kuni akkanaa miti wal quba haa qabaannu akkanaa miti diinni keenyas wajjin haa oofannuuti akkanaa miti rakkoo hawaasa keenya keessa ulamaa'ii kamtu rakkataadha kamtu rakkataa miti fakkeenyaaf amma siyaasanii yoo kaafne nama kitaaba shujaadhaa sharhii godhee arba'inaallee sharhii godhee khutbaa qopheessee laakiin hawaasa keenyaatti eenyu hin jiruun quban qabu. Muhammad Zain kan jedhamu sanbata irraa nama nahawi keessatti kitaaba lama moo sadii allafeedha. Haa ta'u malee kamiseen kana qabaachuu keenya hin beeknu kitaabni barreeffame kun akkamiin maxxansama jedheenii hin beeku. Anumti nama dandeettii kiyyaa Oromiyaa joommaa ustaazota hiriyoota kiyyaa wajjin walitti hidhachuun kanneen akka Raayyaa Abdurrahmaan wajjin walitti hidhachuudhaan xiqqoo takka mumul'isuu yaalii godhaa jira malee tokkotaan ana malee heddumaatu jira. Hawaasi keenya akka naannootti illee akka gandaatti illee akka immoo biyyaatti illee wal ijaaree wal quba qabaatee hayyuu keenya isatti baasuudha kan qabu maal godhuudhaan yoonni kitaaba baastee eebbisiisuufiidhaan yoonni nashidaa baasee maxxansiisuufiidhaan wal quba qabaachuudha kan ammoo gahee guddaa taphachuu kan danda'u miidiyaadha warruma akka keessanii kana fa'aadha jechuudha rabbi keessatti na baasu waa'ee koronaa ilaalchitee mootummaa. Hayyee. Yoo kana dubbannes waan biraatti fudhatan malee ammallee walga'iin akkuma duraatti deemaa jira. Inni kun hawaasa keenya dhukkuba saaxilaa waa'een kun waa'ee dhukkuba jireenyaatti waan ta'eef yeroo kana keessatti mootummaan walga'ii dhorkuu qofa malee sirnaa ofii baasuu hin qabu. Kana kanatti dalagamaa jira rabbi dhukkuba kanarraa nuyi isinis sinaa eegu. Hawaasi keenyas kan fahamu rabbiin haa godhu shira amma akka sabaatti nurratti dalagame kanas harka baasanii hanga isaan nu fayyadan 150 san caalaahu gumaachanii kitaabni kunii fi bulughal maraam illee akka maxxan fantaasisa rabbiin sana taasisu akka jennu kana kanuma gadhaamsin dhuma qabu of hin tuffatinaan jedhaa dubbatanii waa walaleessanii fakkeenyaaf ustaaz Ahmad Hasan Abu Huzaifa sanbateerraa munashida ni qabnaa ustaaz Umar Haaji kamiseerraa munashida ni qabnaa Faateerraa ustaaz Jamaal yookiin Muhammad Jamaal muslimuuna ni qabnaa isaanan kun namni isin eenyuus munashida keenya jedhanii sagantaa daawaa irratti afeeru hin jiru nashidaa takkitti baaseedhaa fi biyya Oromiyaa keessatti daawaa irratti afeeramee haala gaariidhaan kabajama achi keessatti ustaaz Umar Haaji yoo fudhate nashidaa 4 yookiin 5 ol baasee jira akkasuma Ahmad Hasan yoo fudhate nashidaa 5 yookiin 6 ol baasee jira an hanga 10 takkaatti baasee jira garuu namni walloo kun waan ajaa'ibaati. Nukun yookiin nama munashida wallo keessaa waa'ee nashidaadhaatiin dubbateedha. Barreessaa kitaabaa fi namni kun waan akkasiiti jedhee akkasii waggaa raawwate namni waan keenya haasa'u hin jiru. Ana qofaa miti nama hedduutu jira jechuudha. Dhokataan anumallee wayyaa of shaaduudhaaf miti ni beeyta. Kota gama feesbuukaatiin yaadachuu ibsuudhaan. Dhimmaan hulluuqoon fedhasiin qabu giddumaan hulluuqxee mataa yookaan harka gadi baafatta si argaa jirra wanni fedhasi qabaan jiru.
Kanaaf ayyee saada keenya galatoomi ulfaadhu fayyaa rabbi si haa kennu waan yeroo kan kennuuf kennite kana gaafii deebii dhimma amma biyya keessatti si wal qabate.